አቡሽ ዘለቀ ነው የሚባለው ቁጥር 1 የአብይ አህመድ ደጋፊ ነኝ ብሎ አብይ አህመድ የዘፈናቸው ንግግሮች በሙሉ እየዘፈነ ወደ ጦር ግንባር ገብቶ ነበር። የሚመራው ስቴት ካፕቸር አድርጎ ባለስልጣኖችን ምናምኖችን ተቆጣጥሮ አንዱን ቡድን የሚመራው ቀመር የሱፍ ነው። አባቱ ሳፎ እንደሆነና ባልቻ አባ ነፍሶ አባ ነጋ አባ ታጠቅ qabxiilee sadii ciccimoo irratti yaada kennachuun dirqama taate isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Qabxiilee lama hangammaa namoonni kenna akkasumas warroonni diinaas yaada isaanii irratti kennachuutti jiru. Garuu qabxii tokko kan amma qabadhee dhufe hangammaatti namni tokkollee yaada irratti kennatee hin jiru. Achirratti wantoota garaagaraa yaada kiyya akkasumas wanta namni kun jechuutti jiru Teedii Afroodha. Teedii Afroo maal jechaa jira wanta jedhu wajjin ilaalla. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree Tulluu Qaaree isin dhaqqabu. Egaan viidiyoolee gaggabaaboo sadii kan akka ajaa'ibaatitti nama ajaa'ibsiisu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Qabxii jalqabaa irratti waa'ee Abbuushin ilaalla. Abbuush Zallaqa malli harkaa badee yeroo garagaraatti dubbiilee garagaraa dubbachuutti jira. Walleewwan isaas wallee nama ajaa'ibsiisan wallee namni kun garam deemaa jira nama jechisiisu akkasumas ammoo diina wajjinis ta'ee nama keenya irratti duulaa ture hanga jedhamee irratti haasawamaa asamun geette takka Abbuush Zallaqaa deemee jira. Abbuush Zallaqaa maaltu isa dhibe namoonni amma namni hedduun yaada dhuunfaa isaa irratti kennachuutti jira. Garuu dhugaan jirtu hoo maayini Abbuush Zallaqaa kun maal ta'e rakkoon isaa maayini isa jedhu namni keessatti gadi hubatee fi argee hin jiru. Abbuush Zallaqaa jalqaba irratti adda bilisummaa Oromoo deeggaraa ture. Walleewwan garagaraas taphataati ture aadaawwan Oromoo Booranaa akka gaariitti calaqqisiisaa ture. Sanirraa ammoo deebi'eeti bilchiginaa deeggaruudha eegale. Bilchiginaa deeggaruudhaaf erga jala seenee walleewwan garagaraa wallisee jara wajjin iddoo garagaraa deemee hanga adda waraanaatitti deemee gaafa lolli Tigraay fi Itoophiyaa jechuun uummata Tigraay fi mootummaa bilchiginaa jidduutti eegalus hanga adda waraanaatitti deemee lola kakaasuu ture. Sanbirallee dabree gaafa uummanni Amaaraa duula walloo Oromoo walloo irratti godhu hanga warra ummata Mililik sawwajjin zamachaa Mililik jedhu sawwajjin deemee artistoota Amaaraa sawwajjin deemee hanga lola labsuudha takka hunda ga'ee jira. Achi keessatti Oromoowwan walloo kan dhuman keessa Abbuush Zallaqaa harka qaba warroonni jedhan hedduutti jirani. San qofaa miti warroonni Amaaraa amma gaazexeessitoonni Amaaraa eeyyen du'a san keessa harka qaba Abbuush Zallaqaa jedhanii bayanii haasa'uu takka ga'anii jiranii. Viidiyoo isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo san isin dhageessisa afaan Amaaraatiin. Abbuush Zallaqaa zamachaa Mililik san keessa harka qaba artistoota warra Amaaraa warra keenya wajjin deemee nama kakaasaa ture hanga adda waraanaatitti deemee ture jedhanii afaan isaaniitiin dubbatan. Viidiyoo san isin dhageessa. By the way asirratti wanni hubatamuu qabu maani Abbuush Zallaqaa malatu harkaa badde malli akkamitti harkaa badda gaafa adda bilisummaa Oromoo deeggaraa ture. Addi bilisummaa Oromoo ammumatti Oromoo bilisoomsee gaafa addi bilisummaa aangoo qabate Abbuush Zallaqaa aangoo argadha jedheeti yaada santu sammuu isaa keessa ture wanti inni adda bilisummaa Oromoo deeggaraa ture. So addi bilisummaa Oromoodha yeroo sanitti bilisummaa argachuu waan hin dandeenyeef garagalee gara paartii bilchiginnaatti deebi. Paartiin bilchiginnaa ammoo gaafa gara jaraatti deebi'u ammumatti lafa garagaraa kaaree meetira 1000 lakkaa'aman mallaqa baankii irraa haranii yookaan ammoo wantoota garagaraa naa godhaniiti yeroo gabaabduu keessatti duroomee samii tuqa jedheeti yaadaa ture. Akki inni itti deeme sun ammoo hin taane maaliif warri mootummaas yeroo waasii kennus yeroo waasii godhus likkitti hangam namni sun wanta isaan barbaadan san raawwachiisa wanta jedhu laalaniiti sii kennan malee akkanumatti siin kennan. Kana biras taree onnee fi gootummaa kee laalan qaruutummaa kee laalan namni kun hangam gootummaa qaba hangam wanta nu jenne san dafee godhuu danda'a wanta jedhus laala. So sun hin taane amma achi deebi'eeti mootummaa irratti qeeqa kaase qeeqa mootummaa irratti kaase kana irrattis ammas namni garagaraa warri inni duraan deeggaraa tures deebi'ee isaan isa qeequtti jira. Nutis ammootu ilmaan Oromoodha qeeqa addaa irratti kaafneeti jirra. Ani asirratti wanni jechuu barbaadu tokko yoo jiraate namni keenya
nama kenna qeequu osoo dhiifne angumata illee haa ta'u badaa fedhe illee haa ta'u gaarii fedhe illee haa ta'u gara deemee wallisee maal jedhee iyyee iisiisee faayidaa fayyadamu tokko osoo fayyadame itti dhiifnee tuffannee biraa hafne jechuun barbaada. Baay'ee Abbush Zallaqa jalqaba gaafa gara artiitiitti dhufullee afaan Amaaraatiin sirbe jalqaba duraa jechaadha. Aadaa Booranaa wallisuudhaan duratti afaan Oromoo Amaaraatiin wallisee ta'uu fi dadhabe beekamtii dhabnaan gara afaan Oromootitti deebi'ee ittiin beekame jechaadha. አቡሽ ዘለቀ ነው የሚባለው የኦሮሞ ነው ኦሮሞኛ አፋን ኦሮሞ ዘፋኝ ነው። ከዚህ በፊትም ቁጥር 1 የአብይ አህመድ ደጋፊ ነኝ ብሎ አብይ አህመድ የዘፈራቸው ንግግሮች በሙሉ እየዘፈነ ወደ ጦር ግንባር ገብቶ ነበር። የምታውቁት ነው። ዘፈን ሁሉ አለው። ሰሜን እኔ ትዝ የሚለኝ ማን ነው ታማኝ ነው አንዳርጋቸው ሰሜን ሸዋ አካባቢ የኢትዮጵያ ወታደርን ሲያነቃቁ አብሮ ነበር። አብሮ ከኢትዮጵያ አርቲስቶች እነዚህ የዘመቻ ምኒልክ ብሎ ከዘመቱት ውስጥ እነ ሳምሶን ቤቢ እነ ትዝብት አበራ እነ ግሩም ኤርሚያስ እነ ናታን ጌታቸው ማቃኔ እንኳን ማቃቸው ሰዎች ነው። እነ ሀና ዮሐንስ እነ ቤዛዊት መስፍን የምትባለው የሚዲያ ላይ ትወራ ላይ የምናውቃት እነ ቴድሮስ ተክለ አረገ እነ ሜላት ዳዊት እነ ቁም ነገር ደረጀ እነ ተሾመ አየለ ያባለፈው ያሳዩዋቸው ስናይፐር የግሌ ነው ብሎ ያስመዘገበው ሰውዬ ኮስትሬ ነው የሚሉት እነሱ እነ አንዳርጋቸው ጽጌ እነ አበበ ሙላቱ እነዚህ በሙሉ በዘመቻ ሚኒክ ብለው የዘመቱ ሰዎች ናቸው። የውጭ ፓስፖርት ነው ያላቸው። አንዳንዶቹ አርቲስቶች ናቸው፣ ዘፋኞች ናቸው። እዚህ ውስጥ ነበር ይሄ አቡሽ Tole viidiyoon kun akkuma dhageettanitti jarri garagalteeti Abbush Zallaqa isa saaxilutti jirti jechaadha. Wanta inni gaafa duula nama kennarratti godhu dhokatee jara wajjin gochaa ture har'ammoo jarri baaftee saaxile isa godhaa jirti jechaadha. So ati gara kamittuu jara jalaa ba'uun hin dandeentu. Jara deeggartus jara wajjin deemtus jaratti duultus garri itti jalaa baatu hin jiru jechuudha jara kana. Inni biraas ammas Qamar Yusuf irratti duula biraa banutti jiran waa'ee Abbush irraa yoo dabarre Qamar Yusuf irratti jarri kun duula addaa banutti jiru. Finfinnee keessatti Qamar Yusuf ummata keenya lafarraa buqqisaa jira, mana jaraa diigsisutti jira. Namni mootummaa cinaa dhaabatee akka namni keenya buqqa'uudhaaf karoora garagaraa baasee mootummaa wanta inni jedhu hojiirra oolchaa jiru. Adaanech Abbabee irrallee Abiyyi irrallee warroota Opidiyoo daran namni nama keenya miisisaa jiru Qamar Yusuf jechuudhaan duula miidiyaadhaa bananii jiran. Gaazexeessitoonni jaraa warroonni aktivistoonni jara duula nama keenya irratti kallattiiwwan garagaraatiin godhan cimsanii itti fufaaniiti jiru. Hacaaluu Hundeessaa irratti bifuma kanaan wantoota garagaraa eegaliin Hacaaluun nuufaa hidhamuu nuufaa ajjeefamuu akkasaa ta'u akkanaa ta'u jedhaniiti dhumarratti sadarkaa saniin nu gaanii jechaadha. Hacaaluu jarri haa ajjeeftu bitammaammaan nama keenyaa haa ajjeesu abbaan ajjeesu inni lubbuun isaa baatee jirti jechaadha. Dhabnee jirra goota akkasiisan. So ammas Qamar Yusuf dhabuudhaaf deemna. Isaan akkanatti eegalan duula aktivistoonni jaraa eegalte harroonni jaraa warri jala deemu ni raawwatti jechaadha. Mootummaanis wanta jarri jedhu kana ni dhaga. Kanaaf nama keenya kanaaf ammootu nuti maal gochuu qabna yoo danda'ame akka uf eegu gochuudha. Itti himanii akka inni uf eegu eegumsa godhatee akka deemu gochuudha. Nama jara wajjin nama keenyatti duuluun faayidaa takkallee akka hin qabne ibsuu barbaadeeti. Mee Qamal irratti maal jedhanii duula banan kanas dhaggeeffanneeti wajji deebina. በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለ በእንትን ያለው ይሄ በኦህዴድ ብልጽግና እየሰራ ያለው የኦሮሞ ብልጽግና እየሰራ ያለው በጣም አደገኛ ስራዎች እየወጡ ከዚህ ጋር የተያያዙ በጣም አዳዲስ የገዳይና የአስፈራሪ ኮሚቴዎች ይሄ ስቴት ካፕቸር ያደረጉ እየተፈጠሩ ነው። እኔ መናገር ስላለብኝ በሰማሁት መረጃ አንዱ የገዳይ ቡድን የሚመራው ስቴት ካፕቸር አድርጎ ባለስልጣኖችን ምናምኖችን ተቆጣጥሮ አንዱን ቡድን የሚመራው ቀመር የሱፍ የሚባለው ሰውዬ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ድምጻዊ ቀመር የሱፍ ዋነኛው የስኳድ ኦሮሚያ ላይ ላለው በተለይ ናዝሬት አካባቢ አዳማ ወይም ናዝሬት ደብረዘይት አዲስ አበባ ላይ ያሉትን የለቀመ የማስገደል የማስፈራራት ስራ ኃላፊነት ወስጄ ነው የምናገረው። ግሩፕ የሚጉዳይ በጣም ኃላፊነት ወስጄ የማስገደል የማስፈራራት እና ስኳድ አቋቁሞ የመስራት እውቅና ተሰጥቶት በነገራችን በመንግስት እውቅና ስቴት ካፕቸርም ስላደረገ የመንግስቱ ሰዎች ይዞ እየሰራ ያለው
ቀመር የሱፍ የሚባለው ድምጻዊ እንዲህ አይነት በጣም አደገኛ ነገሮች እየተፈጸሙ ያለበት ነገሮች ነው ያሉት kana isaan nama kenna nama xiqqoo sochii garagaraa godhuu eegale nama biyya san keessatti adabatee qubatee gadi taa'uu eegale nama yoo diqqaate manuma takkallee bitatee biyya san keessatti jireenya isaa qubsuma godhatee jiraatu eegale duula itti godhan namni kenna artiistiin kenna beekaan kenna hayyuun kenna biyya san keessa akka taa'uun fedhan nama kenna kana xiqqoo beekamtii qabu kana ibidda jala tuquudhaan biyya san keessa yoo danda'ame ajjeesuu yoo danda'ame yoo dadhabame biyya san keessa akka baqatee ba'u yoo sana maraa dadhaban ammoo mana hidhaa buusanii hidhaa keessa akka taa'u gochuudhaaf ibidda garagaraa itti qabsiisu jechaadha. Isaan wanta haasan kan akkuma nama kennaa ammoo haasaniin dhiisan hojiirra oolfatu. Kanaaf nutillee wanta haasofnu kana hunda gara akshiinaatti haa jijjiirru. Namni kenna ammoo ani wanta gaarii hojjetaa jira saba kanaaf waan gaarii hojjetaa jira jedhee ufitti waa beeku hundi bakka deemu hundatti uf eeggannoo akka godhu waliif gorsa godha warroonni Qamar Yuusufitti dhiyaatan Qamar Yuusuf akka uf eeggannoodhaan bahee galu yeroo ma arge bakkuma argetti akkan argamne waliif gorsa laadhaa jechuuf barbaadeeti inni bira viidiyoon sadaffaadhaa viidiyoo Teedii Afrooti Teediin Afroo akkuma beekamu yeroolee garagaraatitti yeroo ummanni Oromoo miidhamu yeroo rakkoon garagaraa Oromoorra garu yeroo ummanni Oromoo beela'u yeroo ummanni Oromoo naannoo tokkorraa baqatu yeroo daangaan Oromoo sababa wayiitiin wayiin cabu yeroo ammootu aktiivistoonni Oromoo yookaan hayyoonni Oromoo mootummaan hidhaman yookaan dararri wayii adda irra ga'u akkasumas yeroo namni Oromoo beekamaan tokko du'aan addunyaa tanarraa boqatutti eeggateeti yeroo Oromoon madaa qabutti yeroo Oromoon hiriira garagaraa godhutti bayeeti wallee jidduu sanitti gadi dhiisa jechaadha wallee saba kenna tuqu qineedhaan sirbaa inni baay'ee akka nama kennaa ulema qabatee olii fiigee hoon jedhu yeroo hunda marfe man waraanee deebi'a jechaadha so ammas yeroo isaa eeggatee dhufeeti dubbii ajaa'ibaa dubbii fokkisaa ummanni seenaa namaa hatuudhaan beekamu kun ummanni goota namaa hatuudhaan beekamu kun seenaa Oromoodhaa akka hatamu godhutti jira jechaadha. Akkuma jalqaba irratti jedhe jarri somni tokko yoo deddeebi'ee haasa'ame dhugaa ta'a kun beekamaadha. Akkama Finfinneen handhuura Oromooti handhuura Oromiyaati. Isaan kun ammootu kenna kajaraatiyyuu miti shawaan guutumatti kenna jedhanii irra deddeebi'anii waan haasa'aniif ijoollee new generation jaraa sammuu jaraa keessatti eeyyen kennumatu bocamee jira. Warri gurguddaadhaa baay'ee inni beeka warri gurguddaadhaa akka dubbiin kun dhugaa hin taane ni beeka. Ummanni dhaloonni haaroonni jaraa ammoo kennumatti beeka kanaaf lubbuu isaanii wareegaa jiran jechaadha sababni isaas achitti dhalatanii achitti guddatan achitti uf argan waan ta'aniif wanta akaakayootaaf abaabayyoonni jaraa soba itti mansan dhugamatti fudhataniiti lubbuu isaanii irratti dhabaa jiran osoo dubbiin kun soba ta'uu beekanii ummata Oromootiin walii galanii eeyyen nuti bakka biraatii dhufnee garuu asirra dhalannee guddannee bakka dhaynu hin qabnu wal kabanyee waliin jiraanna jedhaniiti dhugaa jiru dubbatu jechaadha dhugaa jiru akka hin dubbanneef ammoo sobni yeroo deddeebi'ee sitti himamu dhugaa ta'a isaanitti dhugatu fudhate amma maal jechuutti jira Teediin Afroo maqaaleen Oromoodhaa kan abbaa gadaa abbaa duulaa abbaa maalii abbaa naggaa abbaa maalii jedhamu kunniin hundi maqaa Oromootii miti maqaa akkanumaan fuudhamee irra kaayamu malee namoonni bebeekamoon akkasii warra akka Abdiisaa Aagaa maalii kunniin Oromoo miti jechuutti jira so sunniin hundi nama kenna maqaa akkasumaan akka yeroodhaaf yookaan waamichaaf mijatutti yeroo ittiin wallisnu walaloon akka mana nuu dha'uuf maqaa itti moggaasni malee maqaa irra kenne malee maqaa jaraatii miti maqaa Oromootii miti sabni kenna kana beekuu qaba dirqama kana beekuuf ammoo barachuun nu barbaachisu kana beekuuf ammoo seenaa dubbisuun nu barbaachisu wanna an jedhe kanatti amanaadha maqaa akka abbaa naggaa abbaa seenaa abbaa boruu abbaa bokkuu jedhamu kunniin hundi maqaa Oromootii miti maqaa fardaatiyyuu ummanni kenna dur fardatti maqaa akkanaa kana baasa kanaaf sabni kiyya dubbii kana naa haa beeku seenaa qorachuun isin hin barbaachisu kutaa tokkoof lamayyuu namni barate waan kana hanga kutaa afurii namni barate wanta kana ni beeka
kanaaf hin gowwoominaadha namoonni gurguddaan seenaa galmeessan kan akka Qananiisaa kan akka Faaxumaa Roobaa maaliin warri duraan dabran kunniin hundi Oromoo miti jedheeti jala dha'ee lafa kaayee jirachaadha qinee ofiitiin so namni jaraa ammoo ka jaraa dhufu kun hundi dubbii tana dhugamatti fudhatu wanta wallisaan jaraa jedhu wanta beekaan jaraa hayyuun jaraa jedhu warri jaraa dhufu kun dhugama jedheeti fudhata waan ta'eef jechaadha namni kenna ammoo hayyuun kenna beekaan kenna goonni kenna waan nutti hime yeroo saniif hoy jennee bira dabarra malee hujirra hin oolchinu ittiin amannu fudhannu deebineeti ufii wal mormina deebineeti ufii walitti duulla so wanta kana beekuu danda'uudha qabna nutis ka'uu qabna dammaquu qabna uf beekuu qabna jechuun barbaadeeti haasaa Teedii Afroo isinii seenseetiin addaan baana egaa viidiyoo kana dhageeffadha sirriitti dhageeffadha nutis dammaqnee haa kaanu nama haa taanu ufaa taanu ufaa beenu viidiyoo kana share walii godha namni hunduu dhaga'uu qaba galatooma waan faana turtaniif viidiyoo kana dhageeffanneeti addaan baana yeroo gaarii qabaadha boodarratti viidiyoo biraati walitti deebina viidiyoo kana sirri dhageeffachuun dirqama keessanii gara viidiyoo ባልቻ አባቱ ሳፎ እንደሆነና ባልቻ አባ ነፍሶ አባ ነጋ አባ ታጠቅ እየተባለ የሚወጡ ስሞች የፈረስ ስሞች ነበሩ በብዛት ይሄንን ለማወቅ አሁን እስከ 36 ወይ 35 አመት ድረስ መስለቅ ላይ ያስፈልግ ይችላል እንደ ሁኔታው ሰው እንደማወቅ እድሉ እንደማወቅ አጋጣሚ ሊያቀው ይችላል ነው የአንድ አራተኛ ክፍል ተማሪም አባቱ ባልቻ ነፍሶ እንዳልሆነ ሊመልስ ይችላል እኔም ይሄን በመጽፍ ጊዜ ለቋንቋው በት ይተቀምኩት ነው ለምሳሌ ባልቻ አባቱ ነፍሶ እንዳልሆነ ሁሉ ቴዲም አፍሮ አይደለም አባቱ ለቋንቋው በት ለአጠቃቀም ምጥንነት ከዚህ ቀደምም ይሄድኳቸው ብዙ አጠቃቀሞች አሉ ለምሳሌ ግርማዊነታቸው ከዚህ ሰረገላ ወደ ዋገን ወርደው ሲተኩ በሌላ ሲል ቮልስ ዋገን ለማለት እንደፈለኩ በደንብ ግልጽ አድርጎ ያሳያል ዋገን የሚባል መኪና አይደለም ለብቻው ወይም ፊት ሀብቴ ዲነግዴ ሲል ፊት አውራሪ ዲነግዴ ወይም ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ነው እንደውም በትክክለኛ በሙሉ ስም ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ነው እንጂ ፊት አውራሪ ዲነግዴ አይባልም ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ትክክለኛ ስማቸው ሀብቴ ዲነግዴ ቢሆንም ምናልባት ወረቀት ላይ ስንጽፈው አቶን እንደምናረገው ወይም ኃይለ ምናምን ስንል ሀ ብለን በዝባር አድርገን እንደምንጽፈው ፊት የሚለውን ለብቻ አድርጌ ዲነግዴ ሳደርገው ለቋንቋው ውበትና ለፊደል አጫዋወት የተጠቀምኩበት ነገር ነው ስለዚህ ፊት አውራሪ ማለት ባልቻ አባ ነፍሶ አባታቸው ነፍሶ እንዳልሆነ የታወቀ ነገር ነው በእንደዚህ አይነት ነጥቦች ላይ ተነስቶ መወያየት ለመፍጠርም የዚህ አይነት ዘፈኖች መኖራቸው ጥሩ ነገር ነው